Waldaan ati deemtee warcaatii waldaa cinaa dhaabbadha. Arraas baruus jettu san gartee ammaa dhuftee sirraa hiitu mee dhaadha. Hayi. Laal achi laal. Dubbadhu qaafaan dubbadhu ayyee. Haala siniin dubbadanii dubbadha. Ani golicha fuudhee fi fuudhaan tan. Natti hasaa yoo wajjuma jirtan jechuun hin jee. Wajji jiran yoo fuudhaa kana na dhorki taasisa. Naasan dorgoon. Ammaan dura ja'anii takka dhagee sanuma hundaa walii qabadee shakkee baran. Jaanii dhageesse. Nasruun galgala maallaqa riyaala kuma yamaniitti naqatee fi dhalaa jinaachinaa bulu akka dalagaa sannaan jaanii nama naanii. Egaa simbanaar. Meettee maal na dura deemtaa mi dubbadhu qaafani. Kanti dubara haala hiitee jirtaa wayi. Afaan na hiitee jirtaa. Anaas siidhi moo siitu ifide. Nandeen gahaati. Nandeenii. Foonjoo adii si bakka teessi roosa. Ayyaayita. Dhageessa. Sababuma biraan kiisan ol baafteef waan irra dhaabbattee dhageessamu. Laal achi laal. Laal kaachi deengatti akka wanni itti gubbaa buqqiftaa wanatti. Maaliin si godhee dila kana ati Nasruun akkana jira. Ilmaan narra facaase. Maarroo. Maal jechuudha? Yaa waan bira takkaa miti yaa ilmaan narra deektee ati haala. Amala kiyyan beektus. Ni beeka. Duuba amala kiyya eega beekte. Egaa. Makana obbo. Dubbadhu dee baala. Hayyee ni naasa. Dubbadhu haa. Waldaan ati deengatti warcaatii waldaa cinaa dhaabbadha. Arraas baruus jettu san gartee ammaa dhuftee sirraa hiitu mee dhaadha. Hayyee. Naraan eegani hayi wardaa biraatiif wardaa irrallee urullee urumaan dhaabbadha. Bira dhaabbatta? Xiyyaa fita wardaa takkumaa garaagarummaan qabdee waa boyi. Nasruun sirra fuudhu jiran tan. Sirra fuudhu jiran. Nu waan shakke waan biraatiif hin shakkine. Yoo shakkite guyyaa san na dhiisii siin jenne an golicha fuudhee fi fuudhaan tan. Nakki hasaa yoo wajjuma jirtan jechuun hin jee. Wajji jiran yoo fuudha kana na dhorki taasisa. Naasan dorgoon yaa sin dorgoon. Shafaataan kun sitti cabuu deemaa akkasitti wadhu. Natti hin caccabseen. Haimi gaayyaa. Maaliin himame? Maaliin man? Waan irra dhaabbattee firaan kina goote takka ji. Deengatti ijoollee nyaanni xiyyaanatti bilbilchiifne. Bilbilchiise. Sagalee xiyyeessan maaliif waraabba? Yaa waraabu haa ganaa hayaatti hin deemu. Barganaan baanu. Ana ammoo ganaa fi jinni hin baanu. Ta waraabde isa maalirra dhaabbattee waraabde? Yaa nu waraabe kaan nu waraabee tumaa maxxanse. Waan sani jirta jeeta kaaniin daanni shakkanii biraan keessas godhanii tawantaa sanii tawan gololchaa jirtan wardaan fi bakka keessatti miidhamtuudha. Naaf wardaan tokkuma sana garaagarummaa qabnu. Garaagarummaa qabdanii? Hai. Usuma akkasiin. Gurbaan kun sababa ittiin fuudha jee qabaami. Yoo fuudhe nama isa dhorkuu jira. Akkasan dhorku. Namni isa dhorku hin jiru hayyee maaltu tana fide? Bari yoo sii taate ni jiraattaan yoo sii ta'u baattee Ni deema. Duwwannummaan rabshu mana gootee bakka dalagaatti illee dalagaa na kuttee hubbuta akka nama haannatti ergita. Egaa wannummaan aara biraatu na keessatti ultuuf maalii himi? Waan bira fakkaatee miti. Moona suruu dhalaa bira jira siin jammoo. Ammaan dura ja'anii takka dhagee sanuma hundaa walii qabadee shakkee baran. Jaanii dhageesse? Nasruun galgala maallaqa riyaala kuma yamaniitti naqatee fi dhalaa jinaachinaa bulu akka dalagaa sannaan jaanii nama naanii. Qarshii kuma tokko rasiidatti naqate jaanii. Kuma tokko rasiida naqatee Nasruun dhalaa jinaachinaa siin jenna. Eeysatti. Akka dalagaa ta'etti akkasitti jinaachinachuun dhagee. Halkan hin jinaachinaa bulaachitti? Halkan daleetaa yoo ta'u. Waan inti dalagu san hin beektu maallaqa? Ni beeka. Ni beeka. Hayyee maallaqa san irruudhaan si fidaa guutuu. Maallaqa sun tokko guutuma fidaa guutuu takka sirruma fidaa kaanii irruu sammuu keen kaasanoo goote jeetiin ilaalama ri'aan biraatiin. Duuba dubbii namaas eenyu namni kas hin jisan? Akkas Naanjeeriyaan gaatan deddeemtuu waan dhagee deddeemtuu nama kana jiru nama warraa hin dhagee nama haasoo warraa. Nama haasoo warraa dhageesse. Saniifuu Nasruunis fuudhuuf deema. Dubbadhu qaafaan dubbadhu ayyee. Haala siniin dubbadda. Dubbadhu akka namatti. Ayyee ni dubbadda. Salumaanis shakkii qaban biraatiin miti ani. Salumaanis shakkii. Saniif na shakkite? Saniif na shakkite? Ayyee. Ni fuute jeetu waan saniis shakkee. Ani ammas gorochaas fooruma saniif dhabame jeetiin yaada kiyya keessatti akka mataa kiyyatti yaade wardaanis akkasuma jaarsa siittiin deebinee ilmaanii jokofaa jirti sanumaaf hin jiwaan bira takka hin jennani. Saniif jettee jechuudha. Shakkuma dhuftee tanuun jedhanii
amala kee wallaalee miti amata mee kochi jirraa kalee walitti hin dhufne warra deengatti kalee wal fuudhee miti. Wanni lubbuun dhibtuuf maal deemu biitti keessa irra kun biyya namaa deemu. Amma mee akka fedhii teetii maddu haadha. Takka fedhii wallaahi takka hin qabu ilmaan kana keessaa isboon natti ulfaatti ilmaan kiyya xiqqaadhaa bakka wal bira gidda bira. Bar fuula sanniin fuudha fuula kee duratti hin fuudha. Osoo ati jaangartuutiin fuudha dhalaa mana kana gidee. Yoo mana kana fidde maanis hin taa'uun waan deema guusanii. Hin teessu. Waan dabama haa. Hin teessu hin deeman. Kadhala akka xiyyaa mana kiyya keessa fiddee manuma kiyya keessa na bira fuutee akkamittiin taa'uun neetoo hin taa'u maal ijaarsa kiyyaati. Hai ilmaan kiyyaa wajjin haadha mana keetii ta'u gudala akka xiyyaa fiddee asnaa keessa akkamittiin taa'uun. Meeqaan ta'u sun naa himuqa. Akkam. Hai gudala na fiddee waan deeman akkamiin ta'a. Dirqin na baasuu deemta ilmaan keessaa. Fuula kana siitutti nana qeeramu. Si fuudhii jee naa jime. Hin beektu akkas ta'u? Baranaaf fuudha ka'e? Lakkee hawaa afaanii baafattee siin hin jenne shakkoomsanii jettee maleedha. Maaluma piraankiidhaa fi maarreedhaan as kunii shakkee akkasii jinniidha. Maaluma siin gadi? Kan afaanii baafattee waa siin hin jenne fuudhii. Asirra yaatu dhiisa kaasirra. Dhiisa ngaatu. Dhiisa kaasirra yaatu. Khalas. Ya khalas. Ya khalas. Taa'i. Ayya taa'e khalas. Kaasirra yaatu. Maal kaawwata kachi gargari. Gargarichi hordoftoota dheengadatti nasuu maari jettu san garte? Yaa fuudhan dhiisa qaanarraa yakka viidiyoo duratti kan hin godhini. Maaf isin kun? Maaf isin kun? Namaati. Nama qaayan qabdi. Nama eega taate maaluma bultii ta'e diiguudhaan si gahe sooshaal miidiyaadhaan manguddoodhaan. Lakkee. Manguddoo miti. Manguddoo miti. Hayyee. Sooshaal miidiyaan gubbatti namni adda ba'a. Sooshaal miidiyaa gubbatti wal fuudha. Miti akkasiin qabame. Sooshaal miidiyaan nutti haasawa. Hayyee. Sababatti sagaleeti yoo waraabde sanii mikaa amma bar gabaabduu kun oolaa hordoftoota keetiif maxxansu. Mobaayila keetirratti dhageessaa mul'ata. Isaanii maxxansaa. Achuma irratti maxxansa. Namni aadaa hundaa isaa haarumaan naan jenna goosisee san hundaa na dhiisa. Ni aarte? Inni jeesee na dhiisee haarumaa san hundaa na haasa'ise. Wallaahi. Haaraa san hundaa si haasa'ise. Yoo taa'e haaraa si haasa'ise. Tutuu bakkala lubbuu waan ajjeeftu tutuu na ajjeesin kaatu buleedha. Nadisa kan Srimani balleessan qabu nadisa kan. Ahaya. Usa fangara. Hayya tama use. Wardaan asii toltu naa tolu jiina sirratti. Ke wardaan nan tolnaa. Honna baasii jiin kaa wardaadha namma hidhaa tanarraa honna baasii jiin. Alittee si baaftu. Wardaan warri giddaan wardarra bu'ee san itti wardarra bu'ee wardaan akkama xiyyaa kana gubataa jirti. Ibidda kamtu irra bu'e. Kan mana ruwee maal abbaan bidaan manarraa dhabamee deemee jiru kan nuti kuban qabdu. Namun ko asin gakute sama puratiin bomalee karan nuti namni kuba qaban jiru isinis bidduutti jira. Kophaa ilmaan hojii amon keessa ilmaan hojii wana kophaa keessa taa'u jirti isinis. Hayya kalas. Hayya kalas. Bidaan soktaa yaman keessaa fi jinni yaman samit dhayi. Kalas hayyose. Adda tanaa wallaahi. Kalas hayyose. Woomatti barbaaddu wana wallaalee waran. Aku ni barbaadu nagaa mana deemte ilmaan keetii wajjin gammachuu duraan jiraachuudhaan fedhan. Akkasiin fedha akkasuma. Awwalii gammachuu fedhu kam jettare. Kalas reena disirana jeesari ilmaan kiyyaaniin taa'an siin ta'an ilmaaniif hin ta'a. Maala barbaaddaree. Duraan kan akkana seena akka kan hunda kaa'u barbaadna kiyya uleen ta'e kun uleen na ta'u jirta. Taroon tas seene. Uleen akka ta'u ni tuqam ta'e dura bar wuliidha. Duree awal reena disirana jeeftee. Siin baanaan. Yaada. Taa'e qaatu baay'een hinaasawaan hin gara keessa jiraatin adiisa qaawee. Haasa'iree dubbadhu. Ayyee. Nimta moo nimtu mana masan? Gaana waan beeku na dhiisa kaanaa yoo dhagayani. Yaa na dhiisa suman na dhiisi yaa'u. Egaa memma bummaan fedhii dhufee asii baasu'a. Yaa kalas na baasanii mee na jeese akkamiin takka na godhuu beeta. Yoon siin taan ilmaan kiyyaaniin ta'uuraa na dhiisan duraan akkana hunda seena akka na tuun ta'ee na beektee ta'ee na hiita seenani. Numa galtaa nagaa hangaltaa miinsi taa'ee gagaliinsi san kanaan ta'ee. Amala kiyyan beeytu duris. Amala jeetiin taatu mana kana keessa qofaa teenya gallanuu nu biran jiru biyya namaati. Ilmaan kan uraatti cufeetiin biraa dalagaa deema. Viidiyoo sammaa maxxansi. Ilmaan kiyya cufeetiin biraa deema. Viidiyoolee san irratti maaliif hin asuru? Akkuma viidiyoo sanillee haqee itti mammasan viidiyoo san jira. Yaana dhiisa qaanis nu qalate haana dhiisni na jeesni yaa waan biraa takka hin gooneeni. Akkuma viidiyoo san laalteeti fakkeenyaa waluma fayyina walumatti. Egaa
muka shafataa kana ni gardaame dhagaye us يا خلاص خلاص يا أستاذ خلاص